إذا فوريتين باسيجيتون وأنا منتي ياولت دوا درانا كنا زاني وجين والفعل جيدا وانت كام هنوجي غير نقوده لا بتدرب سبحان الله أتمنى garuu isii waa tokko gochisaatu gootu beekan doonte sheekha walitti jisitti malee garuu waa tokko gootu waan sana jechuun sheekha ammatti fuutanii itti geessitanii jechuun walumaan hudheetanii waan san dhaamsuun jaartii sheekhaati isaas wali fayyatanii nama nagaa gootanii fiidoollee warraa martan jechuun isii nagaa jaartii sheekhaa takka duraan san gochuu qabdanii inshallah jechuun asumaanuu gaa daawwatu galatoomaa inshallah inshallah jaartii sheekhaa jechuun ni sirreessinaa jechuun sheekha nasitti sinnee nama hundatti kun jarri hojii jirra nasruu qadiis hojii jirra inshallah jechuun warra dhaqanii sirreessuu rabbi haa godhu sheekni jechuun keessan beekani malee xiqqoo baalagummaa akkana godhaa hinaaffaa akkana godhaa jee jechuun waan lolu jiruuf malee kana keessan hubanneef amma isininis waan biisii ta'e jechuun bakka hundi deemee dawaa namaa godhuufi suniif jechuun mana isaatti ol garagalatti hin jirre amma hogguu dhaqee fuunee harkaa waan gartee khatiifaan fuudhanii baasuu dadhama sanunda irraa baasaa intalti jechuun yeroo malee jechuun dhuftee jechuun isin jettutti waan kana galeessisan intala san jechuun akka sheekaatti jechuun akka kiyyatti irraa ifeekin isin jaa asumaan daawwatu keenya jechuun inshallah jechuun komentii jechuun laalee isin deebisuun dinne biis irra waan jiru sheekni keenya jechuun inshallah jechuun du'aa godhaa fi jaartiin isaatii fi takkaa'u gantisaa takkaa'u umma salmaanii fi inni akka gartee waliif fayyanii jechuun fiidoo nagaa isin maranii tanagaa isin galakkisaniif inshallah jechuun isinis du'aa inni godhaa du'aa isin bira dhaabba nutillee gaa jechuun emel turreera deemnee jechuun formaatii barbaadu jirra inshallah yeroo gabaabduu keessatti jechuun formaatii jechuun gammachuusi isin dhageessuna argamuusi isin dhageessuna inshallah jechuun watakka huyyaadina jala irraa anas ta'e jawaadis ta'e nawiraas ta'e jala irraa inshallah jechuun daawwattoota keenya jechuun fiidiyoon tana booda formaatii jechuun garree jechuun mana galchinee daawwattoota keenya jechuun isin gammachiisuuf teenya isin hundinuu asumaanuu gammadaan isin jaa inshallah jechuun fiidiyoon irra nootti martantuun fiidiyoon tana booda maal taatee formaatii mana galchinee gammachuu taati inshallah anis ka'uuf deema waan baallama hojii qabnuuf jawaadiifis xiqqoo jechuun isin waan dhadhootaniif gad dhufe suniifuu jechuun deema formaatiin ni mul'atti inshallah jechuun mana galchinee jechuun isin garsiisuuf jireenya gammachuu hanga hin jamne ni gammadanii hanga gartee dhibamtanii sammuunis ni yaaddanii jechuun akka hundattuu nu boocanii jechuun formaatii boca kana formaatii intaltii jechuun galchinee manatti isin garsiisuudhaaf fiidiyoo tana booda irratti eeggadhaan isin jaa gammachuu formaatii eeggadhaan isin jaa nutillee gammanne isinillee gammada fiidiyoo tana booda irratti eeggadhaan isin jaa inshallah daawwattoota keenya bareedduuti jechuun ati jechuun naaf jechuun daaba takkaa'u naaf warqiidha. Waa hunda jechuun kannaasi kanan san nakkanni rakkoon qabu wanni kun jechuun wanni dhoorkuu jitteettee kannaasan fuutee jechuun akka gootan ishee akka bishaan darbatanillee itti qaraatanillee jaartii taasisanillee qaraatee jechuun bayyanachiisuun jaartii taasisan jechuun karaa gartee shirkii namni itti godhee siifisii wal dhoorkuu jiru kana ati nama sheekaati namni kun si baaxilu fedha namni kun jechuun waa mana kee keessatti jechuun jaartii ta'e godhee jechuun si kana jechuun baaxiluudhaaf waan deemuuf intalti sayyoo si jaalatte jechuun karaa nagaatiin lakkii karaa nagaatiin dhuftee yoo si jaalatte yoo atis jaalatte jechuun karaa shari'aatiin fuudhuu qabda malee ammoo dhuftee jaartii ta'etti waa kannaa kan ta'e akka jaartiin ta'eef jibbitu akka jechuun si garaa deemtu akkasii wal diddu waan kana godhuun waan rakkoo ta'eef kan kanaasitti himee kannaa sana qofa harkaa fuutee jechuun akka gootu godhuu qabda. Yoo dhugumaan jiraatte wanni ati jettu sun jiraatte mee inshallah taalaadha ni laalla malee. Arragaa kunoo sheekaa wajjin dhiyaannee jira wanni sheekaa wajjin dhiyaanneefis wama jechuun rakkoo takka jechuun tammana isaa keessatti jechuun sheekni hin beekin tanama beeka malee sheekni jechuun tasaa tana waan hedduu hin beekiniif egaa nutillee sheekarra waa beeknee itti himuu osoo hin ta'in waan takka egaa nuti akka manguddootti jechuun waan nama kan oromootiif jechuun nama hundaaf dhaabbannuuf sheekni kunis jechuun gaa waan nu qaalii ta'eef waan nu bira dhaabbatee hedduu jechuun gargaaree jiruuf sheeka kana jechuun nutis hedduu guutuutu feena xiqqaachuu isaan feenu xiqqoo mana keessaa jechuun jaartii isaa warra isaa jechuun ummu salmaan egaa mucaa yoomaan gartee inni ni fuudha jee gartee bira inni bira dhaqee jechuun waan inni jeesan gartee sunumaatu jechuun sheekni gaafa san jechuun sheeka isinis jechuun isa barraa ni baatan fakkaata yoo gartee kan inni tokko jechuun dhiifama naa godha garuu intaltu san jechuun isiif jechuun jaartii ta'etti waa daleeyitee jechuun jaartii ta'e jechuun akka garteetti dhuftellee hin beekne waa itti kannanii jiranii kannaa wayiiti isintu jechuun nagaa kana godhachaa jirtu wayitu itti godhamee sheeka waan san jechuun beeytee jechuun waa hundaa'uu qaba. Akkuma gartee tanamaa beektutti akkuma teenya beektutti akkuma tanama Oromoo beektutti ta'a gartee mana keessaa tanas beektee warra kee kana wayiitti godhamee bilaashi miti bakka sanii jechuun waan mana keessatti gartee sitti kannanii godhan san gartee akka CBC wal jibbisuuf godhanii
daawwattoonni illee ni beeka. Hedduu takka jechuun komentii illee jechuun si barreessanii jechuun sheerni nuun deemina jedhanii atis jechuun waan biisirreertuuf waan nama kaanii kaan jettuu dhaabbattee jechuun nama kaan wallaanuun nama kaan jechuun seerii irraa eeguudhaan hedduu akkasitti jechuun biisii taatee nuti illee waan sirra ilaaluu qabnu daawwattoonni illee hedduu sirra ilaalu garuu mana keessa jechuun tolfachuun sirriidha. Har'a mana keessattis deemtee waan sana akka sirreeffattuuf jechuun namni na dhufee jechuun ani jechuun Nasroo fi Khadiir Faajii jechuutti asitti natti himanii garuu gunfiidoo jaartii teessa laalellee waan san waan jiru wayitutti godhameen kannaa jechuun wayii waa kannanii jechuun CVC wallaalchisuudhaaf akka isin seera deemtee isin san jechuun seerumtu sheeka nama jechuun nama hundaa fedha beekalu lalaan waan sana qalfachuu qabda. Jechuun waliin sheeka jechuun taana asitti himee jechuun Nasroo fi Khadiir Faajii asitti dhufanii natti himanii garuu waan san jechuun guyyumaan jechuun isinuu manatti galchee isinuu mana galchee sheeka jechuun karaa keessatti fudhadhaa jechuun walirraa marinaa fiidiyoo gadi lakkisinaa isin ture jechuun wayitutti jira jee sitti keessatti. Walloo keenya dhalaan tun naasiima akka haaliin siidaa irruudhaatti gartee yaadni siidaatillee irruudhaan fakkaata. Akka gartee manguddoonni kan jaallattillee moo jechiisee gartee isiin mana keessaa wakabaa gootee girgirii taasisan ani dhugaa asinas hin sa'u maaliif naaf isiin jechi itti walitti aarresan waan dhugaa miti himeef yoo san bira dabartee waan dhugaa miti teetti himeef san dabartee isiin yoo ta biraa keessa deemu jiraatte malee waatu itti dhaga'e waatu itti godhame narraa illee gadi hin fuutu akkamitti sheekata. Sawaan hin fakkaanne namni haasa'u beekadhu. Sheeka jechuun barra jechuun wanni nan sinjuuf jechuun kannaa jechuun isii kannanii jechuun tasiifii adda facaasuu deemtu bar sheekatti jechuun immoo baalagummaadha jechuun dhalaan akkanaa jechuun intalti sun jechuun nagakada godhatti wanni itti godhan jechuun irraan fudhadhu wanni kun sirrii bitee taa'amire ani waan hin dhagee jechuun waan hin dhagee takka wantanii seera darkeen qaba jechuun kannaa jechuun intalti jechuun itti fiddee itti kannitee jechuun tasiifii adda facaaftu godhate suniitu kannaa isii harka jira. Ani dhugaa gaafataan. Kannaa sanirra harkaan nama murteessa malee jettee namaa kana silaan irraa dhiiftanii irra bareeda. Barjettee mammaate ala jirta malee. Ala jiraadhu garuu ani maaliifin amrii xiyya san inni naa fudhachuu dhabee maaliifin harkatti hin dhumini maaliif gartee jechuma kanaa inni isarraa maaliifin dhagayaa yaada jiru yoo fudhatte malee baalogummaan gartee hanqasisii geessiftu natti hin dhagaama. Barsheeka dubbiin akkasumatti bar najjaarri ni beekta najjaarri tafiin beeku tarmaa beeka jira. Najjaarri jechuun mana isaa cabaati tanamaa deemee tolcha beekadhu tunasiin dabdee tolcha tanamaa oguu deemu beekadhu tamana isaa keessaa hin beeku. Amma sheekallee akkasii jechuu osoo hin ta'in anillee akkasuma namni biraallee akkasuma tamana keessaa adduun beeku wanni sin jechaa jiru sheeka wanni alarraa jechuun deemtee siiriin dhiyoo tana asitti nurraa baaftee jechuun akkasitti afaan wallaachifte tacallu goote san jaartii teetan jechuun bira dheettee jirti. Akkasatti dheettee jechuun Allah olam maaliif dheettee jechuun beekta jaartii duraatiin niin fuudha jettee isiidhaan mareettee isiin sitidde. Sonaan dubbi niin balleessu maaliif hayyee dhugaa himte. Shariyaadha. Shariyaadha bara afur namaa bakka. Seeraa ammaa ishee dhuguma san itti himee osoo kijiban taane. Kunisani dhalaallee namarraan fudhatu garuu intalti san waa daleete jirti mana keessatti jechuun kannaa wayii kannitee jechuun tasiifii tana iddoo adda dhorkitu tasiifii tana wal jibbisiiftee isii tana siilaa baasuu deemtu ta'ifii akkas heerumtu gootee jirti waan kana agartee mun garreereeti. Bal'oo kiyya dhageessa dhugaa dubbachuudhaaf beekadhu naasiima dhiirumaan nama fuudha malee dhalaan nama hin fuutu. Kun beekama. Ani neekaan isinirraa qaba malee isin narraa isin qabdu isin namaa multu yoo gartee akka feetees taate ani jechiin isiidhaa dhiyeesse akka shari'aatti. Jaartiin jaarsa fuusiftuus ni jirti. Jaartii akkana ammoo niyaan tiyya yaadni kiyya fadhiin tiyya akkanaaf akka ni jirti ni taati jeetiin dhiyeesseef. Isiin wala baljattee mere eega wala baljettees isiin na oolchitee nan bulchitu anaa isii oolchee bulcha rabbii gaditti. Akkasuma na fakkaata. Beekaas anaa irraa qaba malee isiin irraa hin qabdu. Kun beekama barshee katarachaa jiru. Sanumaafuu waan isiin gartee akka ifi gartee isiin nakaan irraa qabdu takka godhu jirti ilaala. Bar wanni kana bakka tana wanni sin jenne sheekh. Dhiyoota nama tumaa jirta. Ibraanaa jirta. Ibraanuun rakkoon qabu mana keessatti garuu sheekha jechuun fiidoo duratti ni ibraanetteetti ibraanuu jirta. Garuu waan san jechuun gara keessaatti anillee walii galaa jee wanni hin deemeef akka manguddoo tokkotti akka jechuun nama tokkotti dhufee wanni hin sitti hime waan sanii garuu sirra beekellee osoo hin ta'in intaltee jechuun silaatimaniin fuudhettee jechuun baatisan tagartee siifi seef jechuun kaasiif ijaartee ta'e waliin misbaarisan seef sanis nama ajaa'ibaati. Seef jechuun nama halataan deemu jechuun kakayyattee jechuun nama siifi ijaartee ta'etis wallachisuu deemu. Osoo badiifillee hin jiin wanni kun jechuun waan mul'ataati. Intaltee san jechuun karaa kee jechuun deemteeti ammoo jaalattee jechuun waan gartee mana kee fidee kana kannaa jaartii teetitti maaliif kannuu dandeesse. Akka jaartiin teetii fi ati wal jibbitan
sangoota jaartiin ta'e akkati himtuuf akka immoo isin seerumtuuf waan kana gootu Ani maqaa dhugaan sabummaa utana dubatte yoo dhugaan gaafatte nama dhufee gartee isii tana gartee naafi isii jidduu naafi isiidhaafillee walii galuu nuuqota jechuudhaaf rabshaatilee kana oofan dhugumanatti hin fakkaattu maaliif duba jaartiin ta'e maaliif akkana godhachuu jirti na garre maaliif harkatti naan dhumini maaliifin inni kun jechaan hanjeen kana wala balii isiin diddaa qabdu san hin dhumini yoo jette malee barsiishee kee jettamee ani bar naasii maatii hojiifin deemu jira anamma waan takka tani nan siimu ani waan takka waniin nan siimu gabaabdutti jechuun osoo wal mormuun ta'een sheekaa amma siinillee ati nama sheekaa jechuun siif mormuu hin feene garuu siif mormuu kiyyaman lafillee dhiifama naa godhi garuu maal gootan beekta mana kee kana dheeyxee nasruufaan bara jechuun amma gabbaanii katiirfaan gabbaanii xiqqoo asii haajaa takka bira dhayinee as jabinaan jaan duraanuu si dura dhufanii kutanii beekta isaanuu ol deebiin immoo dhufuun oolanii isaan kana jechuun walumaanuu duraanuu na barbaadu jedhimi isaan kana hojii dheeyxee jechuun mana keessan keessa jechuun waan jechuun kannaa jechuun nasruufuu kannitee nasruu irraa fuudhu sodaatisan kannaan san jettee kannaa wayita mere garu kannaa sana jechuun jaartiiti. Amma waan takka wanni nuti ishee akka jechuun nama sirran beeknetti sirran beeku wanni itti godhuu qabdu waan kana hedduu garree atillee jechuun ta'e malee jechuun tanama hundi ni beektaa beekadhu. Akkasumatti jechuun mana kee nasruufaa jechuun katiifaa wajjin dhidheetaa haa wal gargaaranii wal gargaarachuun isaa ittillee ni himaa maaliif jechuun namni nama gidduu jirachuun bareedaadha bareedduuti. Jechuun ati jechuun naaf jechuun daaba takkaa naaf warqiidha. Waa hunda jechuun kan naasi kanan san nakkanni rakkoon qabu wanni kun jechuun wanni dhoorkuu jitteettee kan naasan fuute jechuun akka gootan jee akka bishaan darbatanillee itti qaraatanillee jaartii taasisanillee qaraatee jechuun bayyanachiisuun jaartii taasisan jechuun kargartee shirkii namni itti godhee siifisii wal dhoorku jiru kana ati nama sheekaati namni kun si baaxiluu fedha namni kun jechuun waa mana kee keessatti jechuun jaartii taasisa godhee jechuun si kana jechuun baaxiluudhaaf waan deemuuf intalti sayyoo si jaalatte jechuun karaa nagaatiin lakkii karaa nagaatiin dhuftee yoo si jaalatte yoo atis jaalatte jechuun karaa shari'aatiin hin fuudhu qabda malee ammoo dhuftee jaartii teetitti waa kannaa kan ta'e akka jaartiin teef jibbitu akka jechuun si garaa deemtu akkasii wal diddu waan kana godhuun waan rakkoo ta'eef an kanaasitti mee kannaa si qofa harkaa fuutee jechuun akka gootu godhu qabda. Yoo dhugumaan jiraatte wanni ati jettu tun jiraatte mee inshaallahu taalaadha ni laalla malee ani gaafa jirtus natti hin fakkaatu yoo waan jiraataate dhuguma sanitti gaa rabbummaan gartee khayrii rabbii haa godhuun jaamaleen waan ittiin fakkaatu sheekha baranis waan hin hubadhe takkaan jechuun si hojjaasu malee si hojjatti muu fedhu beekadon bareeda garuu kijiba wal biraan qabnu waan hin arge immoo tanaa sirutti jechuun fiidiyoo irratti illee kan ta'e fiidiyoo gallakkisan takkaan arge ati mana hin jirtu deemaa jechuun nama kaanii kaan jettu fayyada baafi nama siirtu goran kan jettu deemaa jirta waan mana hin jirreef xiqqoo nallee qomattee jirta aanaallee qomattu waan itti godhame san tuutu balloon mana kiyya dhufee nyaatee asuma dhugee sheekallee natti ree maarreet wanni kun jechuun akka tokko nama gooti beekadhu jaartiin ta'e jechuun nama mana kee jiru amma hangadhoo tana jiru mana kee dura na tuuta jetti isin na tuuta jetti amma anu hunda warrabsu jirti haa shiraayik haa nasru hunda rabsu jirti nama hunda rabsu jirti wanni kun wayii bira jiramoo waa bira jiran jaartiin ta'e duraan nagee qabdi kabajamtuudha namni hundillee ni beekan hundillee ni beekna amma jaartiin ta'e san ugguu fiidiyoollee irraa maree jechuun kan gallakkisan taate jechuun rakkoo qabdi jechuun hin jee bakka kanaaf jechuun baqattee ganda keessa jechuun kaanii kaan jidduu dhaabbachuu dura ta'ee tolfachuu dura teessi tolu garagalii nasruun faan isaa dhufanii teessan tolchi jaartii teessan jechuun quraanaas qaree kan naasanis fuudhee irraa bishaanii darbe akka gootan isin beekan teessi gorsii osoo hin ta'ini waan gootu godhi quraanaas itti qaraatee qabbaneessitee jechuun nagee godhuun sibireerte jechuun hin beekadhu. Ani waa akka keeyyattiin wanni kun baalagummaa fi waan biraa keessa nagalche jeetuma yaade malee haa ta'u. Lakkii baalagummaa miti intala saniitu waan qabu qabaa intala sanatti anuma keeyyatti ittillee dhiyaatanii yoo hin fuudhanneette tabiraa laadhadhu malee dhalaan hedduudha sheekaa jechuun dhalaa jechuun quraana qabdu. Dhalaa jechuun ibaadaa qabdu dhalaa jechuun nama nagaa takka ta'eeti yoo fuudhu beete malee dhalaa sana amma ta namni itti siqeessee jechuun namni miidiyaa siyaasaa ibsan sayyuudha dhaabbachuu qabdu mana keetuu laayite jetti siisni laayite nama sheekaatti ni balleesse jechuun waan kana akka nam tokkootti akka ballootti waan kanaan si gorsa sanii jarleen dhufu dhiyaate yoo gartee haa dhufante jechuun isaanuu jechuun mee waan sana yoo laakunoo jarri gartee umrii dheetaa seenaa bar sheekallee jechuun yaameetiin sheekallee asitti isin eeguudha. Isinillee kaachi dura jechuun natti himtanii tokko dura qottanii galatooma seenaa qotta amma na biraa baatanii taata bargaa baga rabbii isin fide kaayi yaa jara keenya jechuun tokko dura natti himtanii qottanii anfiidoo sanillee ergee jaartii seenaa akka rakkoo qabdullee ergee rakkoo sanin jechuun amma taa'ee jechuun sheekatti himu jira baga rabbiin isin fide nasruuf jechuun katiilfaan natti himaniiti ammumaa si na biraa gabbaanii saniif hin gachuun siyaame si dura ol seeneen jeeni asumaanuu jechuun mee wanni nan siin jiru
wanta akka jechuun ta'e ishee keessanii sagartanii isii birallee dheeyitanii qaddifaan maydaas itti bira itti beekadhu maaliif wanni sanii wanni san beekadhu qaba jaartiin sheekaatu nageen qabdu moo nageen qabdu qofa nageen qabdumi duuba sheeka waan balloon siima osoo hin ta'in waan namni kun hundinuu quba qabu ati waan ala jirtuuf namni kun jechuun sii dhimmamee jaartii ta'e dhimmamee jechuun bira jira jaartiin teessan jechuun waa hunda haasoo jirti waan san jechuun bishaan maarree hin qabnu matirqashoo maarree hin qabnu jaartiin ta'e jechuun duraan akkasii godhatu nama nagaati namni hundinuu ni beeka garuu maaliif tana tolchuudhaaf amma hojii deemaadha deemtanii dheeyitanii jechuun tolchuu qabdanii nuti jechuun waan irra jirru waa hedduu irra jirra anis formaatota akkan jechuun barbaadu amma miiluma kanaafu nasiiba jechuun taasuma hojii deemee silaayee hojii anaawi anamma deemeetiin jawaati hojii jechuun edaa fi kanaas beektaa kalees barbaadaatu moo jirra suni ati inshallah jechuun khayruma khayr inshallah waan gammachuuti fuula duraaf gammachuudha rakkoon qabu tatanaati jechuun ni gammanna micoon san akkanu mul'attu jechuun waa hundaa hojjetus jechuun godhaatu jechuun barbaadaa jirra inshallah anis sanifillee jechuun amma keppoo deema isin wajjin baa isinis tagartee tamana sheekaa sana jechuun sheekaa hojii dhagaa sheekan hedduu takka jechuun nu laffee nama hundaafu nama oromoota jechuun laffaa jira inshallah jechuun mana isaa keessaa tana jechuun waan san garsiisaadha jechuun akkasii isiin san jirtu waan hannaa gartee si galtee hannaa si galtee irraa furuutti san galtee hannaa san hunda akkana jijjiisiis mana garsiisi isiinuu wagguu xabiyyiin ta'e manatti inni ol bahee wagguu harkee jechuun nageetu waan san hunda sheekuu ni godha inshallah rabbii warra waan gartee khayritti dhumu rabbi haa godhu sheekha jechuun mana keessa akka tolchitu jechuun si yaamne suniifuu inshallah jechuun deemtanii akka tolchitu galatooma eda fuudheetiin baasa jeetuun waan humnati yaa oleetti du'aati duraan akkana sanii wajjin wal faalatti jeetamante qaama hunda girgirri gootee lafatti darbee achuma dhiibtu garuu isii waa takka gochisaa tun gootu beekan jechuun isii sheeka waliin jisiitti malee garuu waa tan gootu waan san jechuun sheeka ammatti fuutanii itti geessitanii jechuun walumaanuu dheetanii waan san dhaamsuun jaartii sheekaatiif isaas wali fayyatanii nama nagaa gootanii fiidoollee warraa martan jechuun isii nagaa jaartii sheekaa takka duraan san nu gochuu qabdanii inshallah jechuun asumaanuu gaa ta'uutu galatooma inshallah jaartii sheekaa jechuun ni sirreessinaa jechuun sheekana sitti sinnee nama hundatti kun jarri hojii jirra nasruu qadiisa hojii jirra inshallah jechuun warra dhaqanii sirreessuu rabbi haa godhu sheekni jechuun keessan beekani malee xiqqoo baalagummaa akkana godhaa hinaaffaa akkana godhaa je'ee jechuun waan lolu jiruuf malee kana keessa nu banneef amma asininis waan biisii ta'e jechuun bakka hundi deemee dawaa namaa godhuufi suniif jechuun mana isaatti ol gara galitti hin jirre amma kun hogguu dhaqee fuuni harkaa waan gartee qatiifaan fuudhanii baasuu dadhabasa hunda irraa baasaa intalti jechuun yeroo malee jechuun dhuftee jechuun isin jettutti waan kana daleessisan intala san jechuun akka sheekaatti jechuun akka kiyyatti irraa ifeekin isin jaa asumaan daawwatu keenya jechuun inshallah jechuun komentii jechuun laalee isin deebisuun dinne biisii irra waan jiru sheekni keenya jechuun inshallah jechuun du'aa godhaa fi jaartiin isaatii fi takkaa'u gantisaa takkaa'u umma salmaanii fi inni akka gartee waliif fayyanii jechuun fiidoo nagaa isin maranii tanagaa isin galakkisaniif inshallah jechuun isinis du'aa godhaa du'aa ta'e isin bira dhaabba nutillee gaa jechuun emel turreera deemnee jechuun formaatii barbaadu jirra inshallah yeroo gabaabduu keessatti jechuun formaatii jechuun gammachuusi isin dhageessuna argamuusi isin dhageessuna inshallah jechuun wata akka hoyyaatina jala irraa anas ta'e jawaatis ta'e nawiraas ta'e jala irraa inshallah jechuun daawwattoota keenya jechuun fiidiyoon tana booda formaatii jechuun garree jechuun mana galchinee daawwattoota keenya jechuun isin gammachiisuuf teenya isin hundinuu asumaanuu gammadaan isin jaa inshallah jechuun fiidiyoon irra nawatti martantuun fiidiyoon tana booda maal taatee formaatii mana galchinee gammachuu taati inshallah anis ka'uu hin deema waan baallama hojii qabnuuf jawaatiif xiqqoo jechuun isin waan dhadhootaniif gad dhufe suniifuu jechuun deemuu deema formaatiin ni mul'atti inshallah jechuun mana galchinee jechuun isin garsiisuuf jireenya gammachuu hanga hin jamne ni gammattanii hanga gartee dhibamtanii sammuunis nu yaaddanii jechuun akka hundattuu nu boocanii jechuun formaatii boca kana formaatee intaltii jechuun galchinee manatti isin garsiisuudhaaf fiidiyoo tana booda irratti eeggadhaan isin jaa gammachuu formaatee eeggadhaan isin jaa nutillee gammanne isinillee gammada fiidiyoo tana booda irratti eeggadhaan isin jaa inshallah daawwattoota keenya